ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كأنك بجمو الشمع هركبون كم يرتن بغنا غان نفتني وبداتا ودبرا كوبي الرابودا تكاو خطما كسغلي سادا واي حسن الخلق حالا عمل غاري جو كبني دفن جرا نور دوفا ترتين كيسان هنگا دماتي نوجهاتات. وحرص أيها الأخ المسلم على تعويد النفس كتم الغضب. يا أبوليس مسلمة يا أبوليتي مسلمة بولولي آر دلنسو لولا افكبو دندورت بولولو وقت لبوتي كنرت لينجسو قب أكما آرتين بلجتيكا چتا کرتے بدیتی تو کنیت کقیامان عبدی گند بوتو بردیوتات خرابن یوتات اوبس دندو صبری دندو آرف کبو دندو لولا دلنسو کبو دندو رات برباچی سایا. وليحنا من حولك من الوالدين وزوجة وابناء وأصدقاء ومعارف بطيب معاشرك سر هاغمد نمني نانا وكيجو قلبي قرانا وجدام سكان نمني وججراتو خنانا وكيجو هاتي مناتي أتيو ديرتا أبام مناكي أتيو بليتي إسلام نمني وججراتو سر هاغمد ilmaan kee sirraa haa gammadu, ollaan kee sirraa haa gammadu, haadha abbaan kee obboleeyyan kee sirraa gammadanii nama gaarii tokko ka dhufuu isaatiin isaan gammadan, ka deemuu isaatiin isaan yaaddawan ta'uudha qabdaa. Bineensa obbuu inni galee manni isaa guutuun sodaadhaan girgiraa'u yoo taate, bineensa lolaa fi xixaan obbuu alaa dhufu ijoollee harbii itti dhaabu, haadha manaa qiyaamaa itti dhaabu yoo taate kararra jirtu ati sirraa qabdaa. nama ollaan kee ati dhufuudhaan gammadu, nama ilmaan kee maatiin kee ati dhufuudhaan gammadu, siif gabu nama obbuu ati biraa deemte siif yaaddamu ta'uu barbaachisaa. Nama nurraa deeme hafuura fudhanne jedhan taanaan ati gaalli siin ka'ee kutteeti. Tanaaf nama nama gammachiisu, nama namni fedhu, nama rabbinis fedhu, nama haala amalli isaa gaariidha ta'uu sirraa barbaachisaa. Bitiibi maasharika jiruu ta'e jiruu hawaasummaadhaa wajji jireenya kana bareedaa ta'uu si barbaachisa. Haqa waa hundaatiin ka dhaabbatu ka beeku ta'uu si barbaachisa. Waxulwi hadiisi haasoyni kee bareedaa mi'aawa ka ijoollee gammachiisu, ka haadha manaa gammachiisu, ka ollaa gammachiisu, ka haadha abbaa kee gammachiisu, obboleeyyan kee gammachiisu ta'uu qabaa. Nama namaa du'aa dhibu, nama namatti seenu, nama nama kofalchiisu, nama nama gammachiisu ta'uu qabdaa. Ka arrabaan nama diru yoo taate, ka kana waraanu yoo taate, ka kana abaaru yoo taate, ijoollee tanan iyyaa asiisin haafitu yoo fayyaddu taate haadha manaatiin rabbi si akka maarroo si haa godhu. Qiyaamu yoo dhaabde ollaa kana abaartee qabeenya kee abaartee rabbiin maarroo na haa godhu mataa keessatti abaartu taate ati kararraa baatee jirtaa oontee jirtaa sirraa'uu karattas deemuu si barbaachisa. Haadha manaatiin gammachiisa, haasawaan gammachiisa, sin jaaladha jee dhungadhu nyaata afaan kaa'i sii gala jaartii ta'e haadha manaatiin raahaa arrabnuu kana raahaa goosisu dura ogguu biraa fagaattas itti bilbiliitii gammachiisa. Wajji koflaa wajji taphadhaa akka ijoolleetti xiqqootti maalum rabbi si godha mataa dhaabdee akka jaldeessaatti mataa dhaabdee mana keessa humu afaan cufattee akka meeshaatti hin taa'in obboleettii islaamaa tarabbiin gartee haadha manaa sii godhatan kabaji. Namni kabajamaan si biratti isii ta'uu qaba jechuudha. Matarratti hin deemuu qabdaa haadha manaa akka eeggadhaa dubbii warra fuudheen baadha. Intalti heerumtes akkasumatti abbaa manaa isii matarratti hin deemu akka nugusa akka mootitti laaluu isirraa barbaachisa. Wajji taphadhaa jiruu tana tolchaa jiruu mi'oo itti godha baarakallahu fiikum. Haala amala gaarii jechuu qaba. Akkuma san wabashaashatti wajji ka fuulli kee ifu nama hundatti fuula ifa nama simatu osomaan haasoyne onnee namatti haasawu ta'uudhaatu sirraa barbaachisa. Waxtasib al-ajra fi dhaalika kullihi kana hunda keessatti ajrii galata rabbi irraa eeggattaa. وبوليس مسلمة سرت هاجرات أمس بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة
دام سنبي كينيا عليه الصلاة والسلام ولك بطوطة ذات تنبي النوران أكم جي قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت بكما جرت هندت بكما أي سلي وجرات ربي صدات أي سلي وجرات ربي صدات وأتبع السيئة الحسنة تمحها حمت يوسر أركمت شيطان سيدو بورسيسه تولتو بودر رفيدي أرى مكان بودر رفيدي توبة بودر رفيدي تولتو وددت هدلي نمر راحيت اتيانسي سر راحيتي وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي المنما حال عمل غاريدا وجيرات النبي صلى الله عليه وسلم كان غرتي يروم ديادچو كان كوبا كباچو كان رتي راچو نبا جعلنا الله وإياكم ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يا رب رحمتك ورح على عمل لساني تولي نبي كينيت دهاته بيا قيامة إسات دهاته تاو رب نهاتا يسوع اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم أحسن أخلاقنا وجمل أفعالنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن بمنك أخلاقنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين درس تينيا تولد دابتو كوتا سغلي تحالا ملغاري تو كنانت مرمتي ولي إرد الدبيع دقيفتا ولي رابسا ربي ليتشسن هند جالنا بكجرت انت نغيا كيستتا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته